Yooyaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoon Inspire walitti taatan akkam jirtu bakka isin jirtanitti nageenyi gammachuu qofti milkaa'inni isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan Dinaariyaati. Tole egaa guyyaa har'aallee barnoota keenya ajaa'ibaatiif adda ta'ee isiniif qabadhee dhufeetan jira. Mata dureen barnoota keenya duudhaaleen jireenyaa maali? Principle of life isa jedhamu kutaa lammiffaa isaa isiniif qabadhee dhufeetan jira. Amma barnoota godhumaatti na faana tura. Tole egaa mata dureen barnoota keenya irraa akkuman isiniif himatti kutaa jalqabaa keessatti waan hedduu akkasiin irraa barattaniitu abdii guddaan qaba. Tole egaa kutaa lammiffaan isaa ammoo maal jireenya keenyaaf kan nu barbaachisu? Jireenya keenya pirinsipilii jireenya keenyaa geggeessinu irratti maaldhaan kan nu barbaachisu? Jireenya keenya geggeessuuf immoo maaltu nu raayigama? Yoo maal goone pirinsipilii jireenya keenyaa geggeessinaa kan jedhudha jechuudha. Jalqaba irratti kan nu barbaachisu pirinsipilii jireenya keenyaa keessatti jireenya keenya geggeessuuf kan nu barbaachisu keessaa inni tokko waan gaarii fudhachuudha. Waan gaarii adda baafachuutiin fudhachuudha. Kan nu fayyadan, kan nu jijjiiran, haasaa namaa ta'u, gochaa namaa ta'u, jiruu hojiillee haa ta'u, kan barbaadillee haa ta'u, waan fooyya'aa ta'e, waan nu jijjiira, waan nu milkeessa, waan nu guddisa jennee keessaa maraxanii fudhachuudha. Jireenya keenya geggeessuuf kan nu barbaachisu jechuudha. Waan fooyya'aa ta'e fudhatanii gara milkaa'inaatti nu geessaa jechuudha. Kan jalqaba irratti argamu waan gaarii kan ta'e fudhachuudha. Jireenya keenya gara fuulduraatti kan nu barbaachisu jechuudha. Pirinsipilii jireenya keenyaaf inni itti aan argamu immoo yeroo hubachuudha. Yeroon haala kamiin hubatta? Mee yeroo haala kamiin hubanna? Yeroo keenya mee haala kamiin ibsuu dandeenya? Yeroo keenya haala kamitti fayyadamaa jirra nuti? Jireenya keenya keessatti yeroo haala kamiin fayyadamnee milkaa'ina irra gahaa jirra? Yeroo keenya mee haala kamiin hubanna? Yeroo warra dooktaroota bira yoo deemtan yookaan warra ogeessota yaalaa bukkee yoo deemtan time is life jedhu. Yeroon lubbuuti jedhaa jiru. Yeroon lubbuu nama tokko irratti humna guddaa qabdi. Yoo warra atleetiksii yookaan warra fiigdota bira hodhanne time is gold jedhu. Yeroon warqeedha jedhu. Mee nutoo yeroo haala kamiin hubachaa jira? Moo yeroo keenya akkasumaan qisaasisaa jira? Kanaafuu yeroo haala hubannaa yeroo keenya adda baasnee yoo fudhan pirinsipilii jireenya keenya irratti nu fayyadaa jechuudha. Yookaan immoo jireenya keenya geggeessummaa jireenya keenya irratti yeroo hubachuun nu barbaachisa. Inni itti aanee argamu waan jijjiiruu hin dandeenye fudhachuudha. Jireenya keenya keessatti wanta jijjiiruu hin dandeenye, wanta deebisuu hin dandeenye, wanta gochuu hin dandeenyeef yeroo keenya gubna, sammuu keenya dhiphisna, jireenya keenya dhiphisna. Kun ta'uu hin qabu. Pirinsipilii jireenya keenyaa nu dogoggorsaa jechuudha. Yoo kana godne yoo jireenya keenya irratti wanta deebisuu hin dandeenye, oo bishaan dhangala'ee teenyee yaaruu hin qabnu. Wanta ganneef teenyee yaaruu hin qabnu. Wanta darbeef teenyee yaaruu hin qabnu. Maal gochuudha? Asabta dogoggora sana irraa barannee wanta irraa dogoggorre sana wanta achitti hin sirreessinamne sana irraa hubannee bira darbuu qabna. Bira taruu qabna jechuudha. Dogoggora keenya irraa barannee. Kanaafuu wanta deebisuu hin dandeenye, wanta deebisuu hin dandeenye tokko kolfii geggeessi. Inni itti aanee argamu immoo waraana kee filadhu. Waraana keenya isa kamidha? Waraana jechuun maal jechuudha? Jireenya injifannoof jalqabne sana haala kamiin mo'achuu qabna? Yoo maal goone jireenya keenya irratti mo'achuu dandeenya? Waraanni keenya jireenya keenyaaf, kaayyoo keenyaaf kan waraan eenyu kan jedhu sana adda baasnee waraana kee filadhu. Haala kamiin akka lolaa jirtu, haala kamiin kaayyoo keef jireenya keef morkataa jirtu adda baasee filadhu. Yeroo san pirinsipilii jireenya kee geggeeffannaaf siif salphata waan ta'eef. Inni itti aanee argamu immoo hundaaf dhiifama gochuudha. Hundumaa irratti haaloo bahuu irraa of qusachuudha. Yeroo baay'ee garaa dhiifamaa hin qabne qabaanneennaan jireenya keenya hin geggeessinu. Jireenya milkaa'aa jiraachuuf ni rakkannaa jechuudha. Maaliif yeroo keenya parsantii 50 ol kan ta'u waa'ee namticha sanaa yaaduutiin kan dabarsinu. Haaloo irratti qabannee haala kamiin akka namticha sana balleessuu dandeenyu piroojeektii yookaan immoo istiraateejii qopheeffanna. Kanaafuu milkaa'ina keenyaaf, galma keenyaaf, jireenya keenya milkeessuuf irra kannaa jechuudha. Kanaafuu immoo maal gochuu qabna? Garaa dhiifamaa qabaachuudha. Pirinsipilii jireenya keenyaa geggeeffachuuf, milkeessuuf kan nu gargaaran inni jalqaba garaa dhiifamaa qabaachuudha. Haaloo irraa fagaachuudha. Jireenya haaloo irraa bilisa ta'ee jiraachuu qabna. Yeroo kan sammuun keenya, kaayyoo keenya sanaaf, abjuu keenya sanaaf, diriimii keenya sanaaf nu ariifata. Sammuun keenya
wanta biraatti biis ta'uu kan danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti garaa dhiifamaa hin qabnu taanaan jireenya keenya keessatti haaluuf nama qophaa'u taanaan hin milkaa'inaaf na waan ta'eef inni itti argamu immoo gidiraa keessatti ciminaan dhaabachuudha. Chaalenjoota adda addaa keessatti chaalenjoonni adda addaa mudannoowwan adda addaa keessatti jabaatanii dhaabbachuudha. Pirinsipilii jireenya keenya geggeessuuf kan nu fayyadan cimina rakkoo baay'ee ulfaataa ta'e chaalenjii baay'ee ulfaataa ta'e chaalenjii adda addaan yoo nu mudate sana keessatti ciminaan dhaabbachuudha. Kanaafuu nu maal gochuu qabna? Chaalenjoota nutti dhufan accept goonee irraa hubannee irraa fooyyessineedha kan nuun darbuu qabnu. Kanaafuu pirinsipilii jireenya keenyaaf kan nu barbaachisu inni itti aanu gidiraa kamuu keessa dhaabbanne ciminaan dhaabbachuudha jechuudha. Itti aanee immoo kan nu barbaachisu gidiraa akkuma amma isinitti hime sana gidiraa kam keessattiyyuu ciminaan yoo dhaabbanne pirinsipilii jireenya keenya injifachuuf nuuf salphataa jechuudha. Inni itti aanee argamu inni dhumarratti argamu immoo jireenya gammachuuf boqonnaa qulqulluu qabaachuu jireenya keenya irratti, dalagaa keenya irratti, hojii keenya irratti, maatii keenya irratti, jaalala keenya irratti wanta hojjennu kamirrattuu jireenya boqonnaa qabu jiraachuudha. Pirinsipiliin jireenya keenya duudhaaleen jireenya keenya kan nu barbaachisu jireenya gammachuuf boqonnaa qabu jiraachuudha. Kana yoo goone milkaa'inaaf nuuf salphataa jechuudha. Kanaafuu barnoonni keenya guyyaa har'aa hanga isin waa baay'ee barattanitti abdii guddaan qaba. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Hanga kutaa 3ffaan walitti deebinuutti turtii gaarii isiniin jedha.